Tolee kabajamoo jaalatamoo hordoftoota YouTube koo mara keessaniif nagaan faraarri gaarummaan Kiristoos haalaaf mana bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha obboloonni share like subscribe gochaa jirtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbifamoo galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa irraa kanaa ergaa gabaabaa tokkoon yookaan immoo gorsa gabaabaa tokkoon qabadhee isinii dhufe obboloota akka kootiif biyya ormaa jirtan mana ormaa keessa hojjechaa jirtaniif jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf obboloonni nuti biyya ormaa kanarratti mana namaa keessa waggaa 4 waggaa 5 waggaa 3 waggaa 2 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 warra hojjetan jiru jechuudha. Mana namaa keessa hojjechuu jechuun dhugaa hojii addunyaa kanarratti hojjetamu keessa kan ulfaatu kan qixxee mana namaa hojjechuu ulfaatu hin jiru. Kana waan isaanii jedhu hojii caalatti nama wajjin jiraachuu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amala namaa, aadaa nama hin beekne, afaan nama hin beekne, haala jireenya namoota kan hawaasummaa namoota sanaa utuu hin beekin waggaa kana hunda mana tokko keessa amala nama 6 nama 7 nama 8 nama 9 nama 10 danda'anii kan keessa kan ala kan waan meeqa dandeenyetti jechuudha kan biyya arabaa kana keessa hojjechaa jirru baay'een keessanii hin beektu jechuudha. Keessattuu obboloonni mana harmootii jechuun mana jaartii fa'aa hojjetan jechuudha. Ijoollee amalli jaartii baasawee amalli jaartii takkaayyuu amala nama 10 caala jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amalli jaartii takka yookaan jaarsa tokko jaarsaaf jaartii taanaan immoo isaan yookaan dhiisaa jechuudha. Baay'inaan jechuudha amala ijoollee jedhi jaartii jaarsa jedhi baay'ee nama rakkisu jechuudha. Isarratti ijoolleen isaanii jiru, ijoolleen ijoollee isaanii jiru. Waan meeqa dandeessanii waan meeqa dandeenye jechuudha. Dhugaa biyya ormaa kana keessa kan hojjennu kana keessatti dhugaa dubbachuuf ani baay'ee dhufa ajaa'ibsiifadha ofii kooti jechuudha. Amala nama 7 danda'ee mana kana keessa nagaatti gammachuutti isaa wajjin jiraachuun koo ani dhugaa dubbachuuf kun gargaarsa waaqayyootiin araara fayyaana waaqayyootiin maqaa waaqayyoo ulfaatu waaqayyo nan galateeffadha. Obboloota akka koo hundumaaf baay'ee waaqayyoon galateeffadha jechuudha. Maqaan gooftaa ulfaatu kana hunduma keessatti immoo ofis nan ajaa'ibsiifadha ofis nan dinqisiifadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf of dinqisiifachuu qabdu of ajaa'ibsiifachuu qabdu. Yeroo baay'ee of tuffachuu gatii of dhabsiisuu abdii kutachuu akka nama waa hin baafnetti of ilaaluu ijoolleen baay'een isaanii jireenyi isaanii sababa kanaan kan rukutame baay'ee isaaniitu jira. Ofitti kan hin gammanne jiru kan of hin jajjabeessine ofii kan abdii of hin laanne kan haamilee of hin laanne obboloonni tokko na mudatanii beeku jechuudha. Obboloota koo yoo abbaan of jaje malee ormi naman jechuudha mitiiree. Amala namoota kan hundumaa dandeenya hojjechuu keenyaniyyuu of ajaa'ibsiifachuu danda'u qabna, of dinqisiifachuu danda'u qabna. Hojii mana namaa kana yeroo hojjennu kan baay'ee nuti ulfaatu keessattiyyuu amala jiraas akkuma ta'etti ta'e amali namoota akkuma ta'etti ta'e keessattiyyuu umurii amma irra jiru kanatti hooggansa namaa jala jiraachuun abboomman bakka amma fakkeenya mana jiru keessatti isaantu nu abbooma bakka isaan jedhan deemna waan isaan jedhan hojjenna waan isaan fedhan nyaanna waan isaan jedhan uffanna akka garaa keenyatti nyaachuullee waan barbaanne filannee nyaachuu hin dandeenyu bakka barbaanne deemuu hin dandeenyu akka jaalala keenyatti akka fedha keenyatti uffachuu hin dandeenyu kan uffannu isaantu nu filata kan nyaannu isaantu nu kenna bakka deemnullee yoo isaan deeman malee deemuu hin dandeenyu. Baay'een keenya argi baay'een keenya jechuudha warri keessattiyyuu mana madaamotaa hojjechaa jiru. Kanaafiyyuu baay'ee of ajaa'ibsiifachuu danda'u qabdan. Umurii irra jiru kana keessatti yeroo wantoonni baay'een uffachuun, dibachuun, kokkollachuun nutti bareedu kanatti waan yaada fedha ofii dhorkanii of qabanii of dhoowwanii gadi of deebisanii mana namaa keessa hojjechuun amazing dhugaa baay'een of ajaa'ibsiifadhaan akka gama kootiin jechuudha. Isinis of ajaa'ibsiifachuu of dinqisiifachuu qabdu. Oduu isin of hin dinqisiifatiin, oduu isin of hin jajjabeessin, oduu of isin bakka ati koo hojjenna goota ofii jechuu danda'u qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haamilee ofii buusuu qabdan tokkoon keessa. Eenyu isin hin jajjabeessin, eenyu isin haa tuffatu, eenyu isin haa barbaadu, eenyu isin hin barbaadini isin ofii keessanii gatii ofitti godhaa jechuudha. Haamilee ofitti horaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuu barbaadanii mana namaa kana keessa hojjennu waan baay'ee dandeenyetti kan hojjennu. Hojiin mana namaa keessa hojjennu immoo yeroo murtaa'aadha malee yeroo dheeraaf miti. Akka namni hojii dhuunfaa isaa hojjetu yookaan hojii mootummaa hojjetu yookaan hojii nama dhuunfaa qacaramee hojjetu
sana booda ba'ee maatii isaatti mana isaatti jireenya isaatti galuu miti. Nuti yeroo hundumaa maatii kana wajjin hin jiraanna. Jireenya mataa keenya jiraachuu immoo hin barbaanne jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo nuti qabnu amma fee ji'aan yoo gatii amma mindaa amma feetii yoo arganne iyyuu yeroon isaa yeroo murtaa'e yeroo dhaabataadha jechuudha. Kontiraata waan ta'eef malee zalaaqii waan itti fufiinsaanii hojjennu miti jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo qabnu beenne hamma qabnu beenne immoo akka ta'utti itti fayyadamuu danda'u qabna. Obboloonni tokko keessattiyyuu obboloonni mana maatii keenya ta'e qaxxitaa maatii keenya bira baanee warri dhufne qabaa maallaqaa kan hin beekne hedduu keenyatu jira. Qabaa maallaqaa kan hin beekne maallaqa qabanirri maal gochuu akka qabnu kan hin beekne amma birrii kana maalan godhaa bakka lafa bitannee yookaan mana bitannee bakka tanarra kan darbe sana booda maalan godhe jennee hojii dandeettii hojii kalaquu dandeettii hojii uumuu kan hin qabne kan sodaatan birrii otoo qabnu waa hojjechuu kan sodaatan ijoollee baay'ee maal biyya arabaatti deebi'an birrii dhabanii birrii fixanii otoo hin taane ooluma birriin harkaa hin dhumin waa hojjechuu waan sodaataniif waa eegaluu waan sodaataniif ofitti amanamummaa waan hin qabneef. Baay'ee sammuun keenya kun ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan obboloota kun miliyoonni 2 miliyoonni 5 utuu harka jiraate waa hojjechuu hin dandeenyu. Waa tokko hojjechuu hin dandeenyu jiru. Birriidhaan jijjiiramuudhaaf sammuu keenya amansiisuu danda'uu qabna jechuudha. Sammuu keenya amansiisuu danda'uu qabna. Qaala'insa jireenya ilaallee akkaataa biyyi keenya irra jirtu ilaallee baay'ee keenya waan baay'ee sodaanne jechuudha. Obboloota koo sodaachuun garba godhee nama hambisa. Sodaan garba godhee nama hambisa jechuudha. Kanaafuu ofitti amanamummaa qabaachuu danda'u qabna. Ofitti amanamummaa qabaachuu danda'u qabna. Waan keessa keenya guute hojjechuudhaaf sodaachuu qabna. Yeroo ammaa kana teknooloojiin toleera. Intarneet irra daawunloodii gochuu dandeessu. Waan tokko hojjechuudhaaf waan sana waa'ee waan sana beekuudhaaf waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Waan baay'ee jechuudha. Keessattuu baay'ee obboloota biyya ormaa jiru kan nu miidhe keessatti iyyuu jechuudha. Nama amanamaa nama akka garaa keenya biyya keessaa dhabuudha. Obboloonni namoota amanamoo biyya keessaa qaban hojii baay'ee hojjetan. Biyya arabaa kana ta'aniitu hojii baay'ee kan hojjetan baay'ee isaaniitu jira. Obboloonni biyya keessa namoota amanamoo maatis haa ta'u abbaa manaas haa ta'u obboleessa obboleettis haa ta'u haadha abbaas haa ta'u namoota amanamummaadhaan dafqa isaanii kanatti gatii isaaniif godhan waan dhabaniif dhaqanii buukee ofirra ka'anii yeroo isaan galan waggaa 4 turan yeroo isaan galan birriin yeroo sana hojjetuu fi birriin amma hojjetu duddaaf garaa ta'a samii fi lafa ta'a baay'ee walirraa fagaate jechuudha. Saba kanaatiin kan kisaara keessa galan obboloonni baay'eetu jira. Obboloota koo kanas ta'e sanas namni waan xiqqaarraa ka'ee waan guddaarra gahaa waan ta'eef waa jalqabu hin sodaatina. Ofitti amanamummaa qabaadhaa. Yaada keessan hirkattummaa jala maxxantummaa jalaa baasaa. Waa hojjechuu akka dandeessan sammuu keessan amansiisaa. Fayyaa qabdu sammuu yaaduu danda'u qabdu haalota laaltanii hin sodaatina. Akkasuma dandeettii waan tokko waan hojjetameen beekne tokko shaakalu hin sodaatina jechuudha. Waan keessi keessan amane waan keessa keessan guute tokko gochuurra duubatti hin deebiina. Namoonni baay'een gorsa namatti fakkaatanii kan nama sodaachisan jiran akkasiin hojiitti hin galle sinfinnaadhaan dhibaa'ummaadhaan sodaa garagaraatiin yaaddoo garagaraatiin dhufanii kan keessa keessan guutan baay'ee isaaniitu jira. Hin sodaatina obboloota koo. Kufuun jira ka'uun jira. Buufachuun jira kassaruun jira. Kanaaf yoo kassarte deebitee argachuu dandeessa. Takkitti keessattiyyuu addunyaa daldalaa keessa seenan karaa sii banameera taanaan karaa banatteera taanaan karaa qajeelfatteera taanaan yoo kassarteeyyuu kufteen kuftu yoo kassarteeyyuu baddeen baddu. Kanaaf waan hojjechuu qabdan adda baafadhaa. Hin sodaatina. Ofitti amanamummaa qabaadhaa. Hirkattummaa jalaa yaada keessa sammuu keessa qalbii keessa hirkattummaa jalaa baasaa jechuudha. Oduu ganaa oduu birrii qabdanuu namoonni namatti hirkachuu dhabu. Oduu humna qabdanuu, oduu beekumsa qabdanuu, oduu dandeettii qabdanuu
oduu waa gochuu dandeessanuu namoonni haalota ilaaluudhaan sodaachuudhaan xiyyeeffannoo waan sana ciccanii duuka bu'anii hordofuu dadhabuurranii gana yaada ofii bakka eenyuttan hirkadhaa jettanii yaada keessan hirkattummaatti hin kennina. Harka osoo isin harkaaf miila qabdan fayyaa qabdan ofirraa haftanii nama kan biraatiif ta'uu dandeessanuu deemtanii namatti hirkachuudhaaf namatti maxxanuudhaaf hirkattummaadhaan jiraachuudhaaf yaada keessan hin qopheessina. Of hin qopheessinaa jechuudha. Keessattuu obboloonni dubartootaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Abadan hirkattummaa balaaleffachuu danda'uu qabdu. Hirkattummaa balaaleffachuu danda'uu qabdu. Ofitti amanamummaa qabaachuu danda'uu qabdu. Kanaafiyyuu waa gochuu hin sodaatina. Biyyi ormaa biyya ormaati, manni ormaa mana ormaati jechuudha. Kanaafi hojii mataa keenya, jireenya mataa keenya uummachuudhaaf ofii keenya tattaaffachuu danda'uu qabna. Yaada keenya sodaa keessaa baasu, maxxantummaa hirkattummaa jala walaba bilisa baasu of baasuu danda'uu qabna. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Obboloonni qarshii otoo qabdan, humna otoo qabdan sodaattanii haalota ilaaltanii teessanii hin sodaatina. Hin sodaatina jechuudha. Eenyu akka dhufes hin dammaqsus hin eegina. Ofii keessanii of dammaqsa. Of kakaasa, kaka'umsa qabaadha keessa keessanii hojjechuudhaaf, waa kalaquudhaaf, waa uumuudhaaf, waa eegaluudhaaf. Sodaa yoo isinitti dhufe sodaa hin keessummeessina. Haalota hin ilaalina. Haalota gararraadha namni obboloota kun. Haalota gararraadha. Namni ofitti amanamummaa qabu tokko haalota gararraadha. Haala hin danda'amne dandeessisuu danda'a namni. Haala hin danda'amu jedhame dandeessisuu danda'a. Akkasumas humni guddaan akka si keessa jiru beekte, humni guddaan akka si keessa jiru of amansiifte tarkaanfachuu danda'uu qabda malee haalotaan ija kee hin jaamsin. Haalota sammuu kee hin garboomsin. Hin garboomsina sammuu keessa sodaaf garban godhina. Haalota ilaaltanii haalotaaf hin garboomsina. Hirkattummaa balaaleffachuu danda'uu qabda. Gargaarsa eenyuu hin eegina. Bakka gargaarsa isin barbaachisutti gaafadha. Yoo isin didaniyyuu immoo ofii keessanii fuulduratti deemu hin sodaatina jechuudha. Kanaaf jabaadhaa. Of jajjabeessaa abdiin kutatina. Waan guddaa hojjechuu akka dandeessan sammuu keessan amansiisa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Biyya ormaa kan ormaati, mana ormaa kan mana ormaati waan ta'eef itti yaadaa. Yeroo qabnu yeroo biyya ormaa mana ormaa keessa hojjennu gabaabduu akka ta'e beekati itti yaada. Waan boriif ta'u kaadha har'a. Boriif sinii ta'u har'a kaawwachuu danda'uu qabdu. Wanta boriif sinii ta'u har'a walitti qabachuu danda'uu qabdu jechuudha. Wanti har'a ijoolleen biyya arabaa jiru baay'een keenya bireen ji'a takka maal keessa jirti? Kumni 10, kumni 20 maal keessa jirti? Ji'aan 30, 40, 50 argachuu waan barreeti. Maal keessa jirti jenna? Bu'aa birrii tokko naggaadee gaafadha. Warra daldalan bu'aa birrii takka warra daldalan gaafadha dhugaa dubbachuudhaaf. Birriin takkaan qatteerti tana waan bituudhaaf kan sana dhiisuu danda'u. Birrii takka birrii lama argachuudhaaf kan isaan daldalan. Ati immoo ji'a tokko guutuu dafqitee dafqa ji'a takka maal keessa jirtin jedhina. Gatii itti godha. Waan gootan hunduma gatii itti godha jechuudha. Dadhabbii keessanitti gatii godha. Waa'een dhabsiisina. Maal keessa jirtin jedhina. Akkamitti akka fiddan hin beektu waan ta'eef. Bakka ooluu qabu qofa oolchaa. Bakka ooluu qabu bakka marguu danda'utti facaasa. Bakka isinii deebisuu danda'utti kenna. Yoo nan isin jedhu hojii soo hojjettan bakka bu'aa isinii buusu. Nama soo gargaartan bakka boru waaqayyo irraa itti argattan. Maatii keessanii soo gargaartan akka isaan itti fayyadamuu danda'an, akka isaan bu'aa buusuu danda'an. Ayyaanuma dhufuun obboloonni tokko tokko ayyaanuma dhufuun uffata bituudhaan, ayyaanuma dhufuudhaan waan ayyaana barbaachisu gochuudhaan kanumatti kan fixan baay'ee isaaniitu jira. Qooda kana hojii tokko isaaniif uumu. Obboleessa kee gargaarta yoo ta'e ji'a waa itti kennuu caala bakka tokkotti waan tokko akka inni hojjetee of jijjiiruuf gochuufi yoo dandeesse. Malee 5,000, 10,000 midhaan itti kennitanii akkasumaan baasin jalaa baan kana isaafis homaan godhuu siifis homaan godhuu jechuudha. Boruus namni kun deebi'ee akka eeggatu goota. Kanaafiyyuu akkamitti akka birrii keessan baaftan beekaa. Akkamitti birrii keessan hojiitti akka eegtan. Akkamitti akka ittiin nama gargaartan. Akkamitti akka ittiin maatii akka gargaartan
beekuu danda'u qabdu. Isarratti immoo ofii keessaniifis ofii yaadadhaa jechuudha. Maatiin keessan jireenya ofii isaanii amma tokko jiraataniiru. Sichati daddargummaa kee humna ijoollummaa kee humna daddargummaa kee kana akkasumaan hin qisaasesseena. Humni daddargummaa kun deebi'ee argamu dhugaa dubbachuudhaaf. Warri ijoollee qaban irra ijoollee isaanii ittiin guddifatanii keessattuu warri ijoollee hin qabne kan saamamaa jirru jechuudha. Warra gaa'ela hin qabne warri ijoollee hin qabne baay'eedha kan saamaman jechuudha. Sababiin isaa eessa goota? Bakka kan itti yaaddu hin qabdu kan si lolu hin qabdu waan ta'eef haati keessa abbaan keessa bulaan keessa fedhii osoo hin jedhan kennuu bichaadha jechuudha. Dursa ofii keenya miila lamaan dhaabachuu danda'u qabna. Sana booda nama kan biraa gargaaruu dandeenya. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa fayyaanaa ta'a. Share, like, subscribe gochuun dagatinaa.